Nabiyyi keessanii fi sagaddanu Rabbi tokkocha malee eenyuufuu hin saganu. Muhammad ergamaa Rabbiif gabricha ta'uu isaa qofa kan nu barsiise. Ergamaa Rabbii raajii isaa akkamiin agarsiisetti Jaafar? Gara samiitti ol bahuu ni danda'a? Bishaan irra deemee jira? Dhukkubsataa fayyisee jira? Bal'aa ija banee jira? Du'a kaasee jira? Raajii isaa akkamiin agarsiisetti Jaafar? jecha dhugaa ta'e nabiyyoonni Rabbiin bira ergamuu isaaniitiif akka mallattoo ta'uuf raajii qabachuun dirqama. Raajiin Muhammad Quraan. Gooftaati wallaalaan tokko arraba isarraa baasee jecha Rabbiiti kan jedhu jecha dadhabaa kan ta'e. Yaa mootii wanta jedhan dhageesse ragaa kana caalu waan qaban sitti fakkaata? Garuu Rabbiin nabiyyoota hordoftoota isaanii qooqa adda addaatiin dubbisuu akka danda'anuuf qooqa kanaan dura dubbatanii kan hin beekne dubbachuu akka danda'an akka godhu nan beeka. Haa ta'u malee raajiin kun yeroo ammaa kana uumamuu isaan shakka. Amma naga'u dhaga'ee jira. Ragaan keessan dadhabaadha. Dhiibbaan waan nutti guddatee miidhaan waan nutti cimeef eegumsa argachuuf isin bira dhufu. Muhammaditu gara Habashaa deema. Achitti mootiin dhugaa namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira jedheen mirga. Adabbii sirriitti adabamanii miidhaa jedhan gooftaa ko. Muhammadiin maaliif gara kootti isin erge? Sababni isaa waan kiristaana taataniif amantiin Rabbii irratti qabdan nuuf akka eegumsa gootan isin kakaasa jedhee waan amaneef. Yaa mootii nuti ummata wallaalaa turre. Aseelota harka keenyaa mukaaf dhagaarraa boy waaqeffanna turre. Du'aa nyaanna turre. Firoomsa kun mirga ollaa hirdhisna jabaan keenya dadhabaa miidha. Haala kana keessa otoo jirru Rabbiin nu keessaa nabiyyii sanyii isaa dhugaa dubbachuu isaaf amanamaa ta'uu isaa hubannee kan beeknu nu erge. Nabiyyiin kun Rabbiif qofa akka bitamu gooftaa sobaa mukaaf dhagaa irraa hojjetaman kan abbootiin keenya waaqeffatan akka ittiin dhiyaanne waamicha nu dabarsan. Waaqtota keenya irratti soba dubbataa jira. Nuti kan waaqeffannu dhagaa yookaan muka osoo hin ta'in hafuura jara gubbaa jiru isaan gara Rabbitti dhiyaatu. Hundumtuu warroottan aseelotaan amananii waan ati hubatte ni hubatan jechuun rakkisaadha. Amee amantiin keessan maalitti isin ajaja? Rabbi qofaaf akka bitamu isarratti waa tokko akka yagatamsin akka dhugaa dubban akka waadaa hin nyaanneef firummaa akka hiinu mirga ollaa akka hirdhisne sagaagalummaa akka raawwanneef lubbuu seeraan ala balleessuu irraa uf qusachuu nu barsiise. Qarshii ilmaan haadhaaf abbaan qabne nyaachuu irraaf maqaa dubartii sagaagalummaadhaan balleessuu irraa nu dhoowwa. Dubartii qulqulluu amantiin keessan ammoo waa'ee dubartii maal jedha? Amantiin keenya saala lamaanuu qixxetti ilaala. Mirga nu qabnu jarris ni qabu. Mirga jarri qabu nutis hin qabu. Dubartiin ammoo mirga maali qabdi? Jara ni bir nu haa fayyadaniif huccuu fi nyaata isaan dandeenyan yoo ajajamuu didan ni gurgurraani. Harmee kee ji'a 9 garatti si baatti ciniinfattee si deetti booda haga lubbuu beektutti si kunuunsitee si guddiste ulfinna si akkanatti salphiftaa Amiir. Waaqtonni kee si dubbisuu dadhabani Amiir moo Rabbiin tokkichi jaraa arraba jaraa cufe? Rabbiin keenya qofa odoon ta'in kan ilmoo namaa hundaati. Rabbi Ibraahim kan Muusaa kan Zakariyaa kan Yahyaaf kan Iisaa akkuma Muhammaditti ergaan bu'e hunda jararrattis kan ergaa buusedha. Maqaa kana hunda eenyuun isin barsiise? Quraan kitaaba kan Muhammad irratti bu'e. Muhammad ilmoo haadha fi abbaa hin qabnee fi kan re'ee tiksee guddate. Isaanis Galiilaa keessatti hojii anaatummaa hojjetan turre. Dhugaa dhugaa isiniin jedhu ergaa Muhammadiin fideef ergaan Yesuusii burqaa tokkorraa kan waraabamanii. Yaa mootii waa'ee Yesuusis waan gurraaf ulfaatu waan jibbisiisaa dubbata.
waa'ee Yesuusii maal jedhan? Nama malee haala gooftummaa hin qabu jedhan. Dubbadhaa amantii waa'ee Yesuusii irratti qabdan maal fakkaata? Akka nabiyyiin Muhammad nu barsiisanitti hafuura kan Rabbii irraa ta'e gara Maryamii qulqullittiitti. Yesuusi eenyuun isa akka ta'eef akkaataa ittiin dhalate gaafadha. Quraana keessan keessa akkaataa dhaloota Yesuusii wanti himame jira ree? Attam mina dubbis. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. Amantii keenyaaf keessan gidduu hamma sarartii kanallee garaagarummaan hin jiru. Amr warqii tabba gahullee yoo naaf namootaan nagaa kan dabarseesiif hin kennu. Jaafar kanaan booda bilisa baatanii jiru. Gooftaan eeyyamee hanga biyya keessanitti deebitanutti.